أكن جرى غرغارو جدي موتمان كن جچود عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحابة نبي محمد صلى الله عليه وسلم جچودا جنان مقابر رسني زرزري مقا غافا اتفدني دا جدن مقا فلان اكلي جدو سو دبسوتي اتيانسيتو سعيد بن عمرو جد سعيد بن عمرو كن انيو درفته سعيد بن عمرو جچون كن بلچا بيا كينياتي جدنين اميرا كينيا دا جدنين امير كيسن يسا جدن عمر بن الخطاب امير كينيا هيسا جدن اممان سا اسر غديا amma areeda sarra gadi yaa'utti jechuudha san booddee maal jedheeni hodhaa diinaara 1,000 kana itti kenna itti rakkina isaa haa gargaarsifatu jedhee gara isaatti ergeef jechuudha. Gaafa birrii kana fuudhanii gara isaatti geessan diinaara kana maal jedhe inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kana yeroo inni akkana jedhu haati manaasaa fiigaa dhufte maaltu mudate amiir al-mu'min Umar ibn al-Khattab tu du'e moo jetteen jennaan lakki waan kana caaluudha jedheen ishi musliimootatu bakka lola irratti shinfatii isaanii isaan qunname isaan tochitti miidhame jennaan lakki waan kana irra caaluudha jedheen taadaa maaltu uumame jennaan fitnaatu mana kootti as gale jedheen fitnaatu fatanaan mana kiyyetti gale jedheen maali fatanaan mana keetti gale jetteen jaartiin isaati radiyallahu anhu jennaan kunoo duniyaan mana kootti as gale duniyaan kun naaf jireenya kiyyetti fatanaan itti ta'uuf jedhe otoo nuti eeti har'a qabeenyi makiinaan nu ergamnaan pileeniin nu ergamnaan waan ittiin nyaanne waan ittiin garaa guuttannu argannaan gammachuudhaan fudhanna ture inni garuu maal jedhe fatanaan mana kiyya gale ittiin na balleessuuf duniyaan kun jedhe sana booddeedha haati manaasaa maal jettiin qabeenya kana fuudhiti hiyyeessotaaf hirii jetteen ofii isaanii waan nyaatan waan dhugan hin qabani bar hiyyeessa amiirri keessan jennaan wallaahi mana isaatti utuu abiddi hin qabatiin ji'a tokko guutuufaa ta'a jedhanii ni bar nurra dabarsitii namaa kennetteen fuudhee baasee xaqallalee hiyyeessotaaf akka hiramu erge hirsiise jechuudha. San booddeedhaa akka tasaa ta'ee bara tokko Umar ibn al-Khattab gara biyya Himsii kana yookiin biyya Shaam har'a Suuriyaa jedhamutti bakka inni bulchaa jiru kana deeme jechuudha. Akka har'a Abiyyiin gara naannoo Oromiyaa gara Shimallisitti deemu jechuudha. Achi gama sanatti deemee san booddeedhaa namoota sana Himsi keessa jiran argate waa gaaffii isaan gaafate amiirri as keessatti isin bulchaa jiru bulchaan keessan maal irraa himattu jennaan waa afur irraa himannaa jedhaniin ilaali. Utuu har'a jedhe mootummaan irraa akkas jedheen gaafatu mootummaan bulchaa naannoo Oromiyaa maal isin godhe maal rakkinni keessan jedhee namni gaafatu jira. أمير المؤمنين إسلام حق ربي سبحانه وتعالى أمة إسن جلكا إكنا حق أم بلشابر الرقا فتمتو بيك وانتف من أمير ركي سمع لسني بلي سنان وأفر نتي بلي سي أرفاني سايو صدر كاني سامو والجالة جدنين أمير رمال جد أمير عمر بن الخطاب رضي الله عنه أقاتي أمير كي سواما fidaa jedheen maaliif jennaan yoon amma cal jedhee murteessa vanniin kiyya yaanni kiyya waan hin taane yaada badaatti murteessa waan ta'eef inni haa dhufu jedhee isa waamsisee uummata walitti sassaabee mee maal jettu waa'ee amiira keessan kana bulchaa keessan kana Sa'iid ibn Aamir irratti jedhee gaafateen Sa'iid ibn Aamir kunis dhufee dhaabbataadhaa jira. Inni jalqabaa jedhaniin gaafamata waa afur himatanii waa afur keessaa inni jalqabaadha jedhaniin ganama ka'ee nutti achasiin bahu gizeedhaan amma aduun achi fagaattutti jedhaniin Umar ibn al-Khattab ismaal jedheen yaa Sa'iid ماذا تقول على هذا وان كان الرتمي مال جدا وان جرسي متاجرا التنان يا أمير المؤمنين أقا إسانيتي قروا وان كان همود أن بربادو وان أتي أميرا كينا تاتيف وان ركمان تتيف قرونا هماجدين جنان مالي ركونك وان أتي جرتين بانيف جنان والله أنا هجتو منكي ساهن كابو جدي لا بلشابية تقوتي هجتو منكي ساهن كابو جدي أمو غنمان كأتنين جدي بكو بكي ستنين maatii kiyyaaf ijoollee kiyyaaf bukoon sun amma inni bukaa'utti bukaa'ee ka'e immoo amma bukoo sana tolchutti sa'atiin natti deema maatii kiyyaaf amma qursii nyaata hojjedhee manaa bahutti kanaafan jalaa tura malee waan biraadhaaf miti yaa amiira al-mu'miniin jedheen Umar ibn al-Khattab kabraaho maal himattuunii jedheen jennaaniin guyyaarraa yoo ta'e malee halkan nam tokko otoo hanga barbaade rakkateeti nama jalaa hin qabu jedhaniin جنان عمر بن الخطاب أميرة كنان بلشا كنان كان الرتي مال جت مالي في هالكيون من ركتير وفي كأتي جلاهن كمن جنان لقاد يا أمير المؤمنين كناس كن سلا جدوكو جدي ربي تري وان كان نمتمور أهين كابو إرجعتي نجافة تدرك أما كوني ما لقاد أجويا
kiyya jaraafan kenna guyyaa kiyya jarafaanan dabarsa halkan garuu rabbii wajjiniin dhaabbadhee rabbii wal qunnama nan sagada nan salaata halkan jedheeniin kabiraahu maal himattuu jedheen silaa himataa jiran wal bira dhaabee himachiisaa jira kabiraahu maal inni jennaan kabiraa ammoo ji'a keessatti guyyaa tokko nu bira hin dhufu jedhanii himataniin mootii isaanii mataa jiran bulchaa isaanii mataa jiran bar sigalee ilaala Shimallisiin abiyyitti mataa jirani wal bukkee dhaabee sanuu duubaanii miti kamaggaara jajarbaan jedhamu miti bar musliimoonni akkaataa ittiin biyya bulchaa turan akkas ture. Inni sadaffaa ji'a keessatti guyyaa tokko nu bira hin dhufuu jedhan himataniin amiira keenya bulchaa keenya ta'ee hin arginuuni jennaan maaliif kana hoo jedhee gaafateen Umar ibn Khattab Sa'id ibn Amiriin gaafateedha jennaaniin dhugaadha yaa amiira al-mu'min kanas dubbachuudha hin barbaadu garuu dirqama erga taatee nan dubbadha. Dhugaadha jedheen hojjettuu mana keessaa hin qabu jedheen uffanni ani qabus uffata tokkittiidha jedheen yaa subhaanallah mee ilaala bulchaa biyya tokkoo ta'e uffatan uffadhu kana tokkittii malee hin qabu jedhe nun har'a mana keessaa uffata meeqa qabna nun har'a caammaa meeqa mana keessaa qabna nun sarraatenyaa meeqa mana keessaa qabna har'a wallahi uffata tokkittii kana uffadhu maleedha hin qabu jedhe amiira bar bulchaa biyyaati bar birrii ummataa walitti qabee itti bitatuu sarraatenyaa qaxaruu uffata waa hunda godhachuudha hin danda'a ture bar garuu ammoo uffata tokkittii kana malee hin qabu jedhe musliimoonni akkaataa itti biyya bulchaa turan laala akkaataa ummata itti wal qixxeessaa turan laala bara biyya bulchanitti garuu jedhe guyyaa ji'a keessaa guyyaa tokkittiin jara bira dhufuu dhiise wayyaan irratti xurooftee kana miiccadhee qullaa koo waan hin ta'eef jaratti gadi hin ba'u dhokadheen mana keessa taa'ee ammoo uffanni koo naa gogduutti yeroo uffanni kiyya naa gogdee jette ishuma uffadheetiin gara galgalaa jaratti gadi baha kanaaf malee waan biraadhaaf miti jedheen subhaanallah. Ishi ka arfaffaa maal himattuu jedheen Umar ibn al-Khattab inni arfaffaa isin hafe maali jennaan osuman waliin jiruuti otuman uummanni waliin taa'uuti gudduutti hin gaggaba of saata of dhaba jedhaniin Umar ibn al-Khattabis maali rakkoon kee kunoo maaliif akkas goote jedhee gaafateen jennaan yaa amiira al-mu'miniin jedheen bara ani ganaa amantaa islaamaa kana keessan seenne keessatti jedheen bara ani ganaa mukaa fi dhagaa gabbaraa ture sana keessatti jedheen bara ani ganaa dargaggoo ture keessatti Khubeebiin namicha sahaabaa jedhamu sana yeroo jarri fuudhanii ajjeesan yeroo jarri quba irratti maaliif nabi Muhammadii fati islaamummaa fudhattee isa waliin taata jedhanii yeroo lubbuusa akkasiin itti taphatanii ajjeesan sana dhaabbadhee ilaalaa ture jedhe sana yeroo yaadadhu maaliifan guyyaa sana ani isa tumsuudhaa dide rabbiin kanarraa na gaafataa laata jedhee utuun of keessa deebisuuti lubbuu kiyyan dagadha ofin saata nan gaggaba jedheen sodaa rabbiin na adabaa laata gaaf sana utuun gaaf sana ka'ee tumseenii jiraadhe sana dhiisuu kotti rabbiin badii guddoo natti assabaa laata jedhee utuun taa'ee jara gidduutti sammuu kiyyan na dhufa dingata yeroon isaa assabu nan gaggabee of dhaba jedheen san booddee amiira al-mu'miniin bo'eetii rakkinni inni rakkate uummanni itti mate rakkina furamu osoo hin taane waan haqa qabdu waan ta'eef biraa dhiiseedhaa deemee diinaara ammas 1,000 itti kennaa hoodhaa kanaan jireenya kee deemsifadhu jedhe ammas diinaara 1,000 erga. Diinaarri sun jaartii isaa bira ga'e. Jaartiinis birrii sana ammas fitnaan akka mana isaanii seene bartee nun idaara kanneerra rakkoo keessa jirra garuu akkam goona jetteen isa gaafatteen. Sa'id ibn Amr abbaan manaa ishii maal jedheen nun rakkannullee kan nu caala rakkatantummoo jiru miskiinotaaf kan rabbiif liqii liqeessinu miskiina gargaaruun rabbi biratti liqii kaawwatanii bor fudhachuudha haa gargaarru jetteen san booddee birrii ammas kan itti kenname sana fuudhanii naannessanii miskiinotaaf hirani jechuudha subhaanallah mee ilaala akkaataa itti bulchaan biyya tokko bulchu rakkataadhaa ture akkaataa namni biyya tokko bulchu itti beela'aadhaa ture jaartii saaliha rabbiin kenneefi kan rabbiin sodaatu innis rabbiin sodaatu hojii isaanii jireenya isaanii keessatti kan rabbiin sodaatan otoo nuti itti garaa keenya guuttannee kaaneti miskiinni biyya keessaa dhuma manni kee haa tolu ijoolleen kee argattu ati lubbuun kee garaan kee haa guddatu malee uummatarraati dantaan qabnu turre jechuudha. Mee ilaalaa jaartii isaadha fatanaan mana kiyya na seene jennaan fatanaa kana
ofirraatii deebifna jettee waan mana keessa dhufe hodhachi geessi jetteen osoo nu ta'e garaa koo naaf haa guutu malee warqii koo naaf haa bitu malee caammaa kiyya naaf haa kennu malee zinaa hojjetee fidemo hatee fidemo nama dhallamee fidemo wanni irraa quba qabnu tokkodha hin jiru waan arganne irraa fudhachuu gosh thank you galatoome bakka inni fidee surprise si godhun beeku surprise na godha jette halkanii guyyaa maybe miskiinni garuu achitti bu'aa surprise si manaa si godha si warqii sitti bitaasi si gammachiisaa mumkin achitti birri miskiina liqii itti kennate har'an si kenna borsii kenna soo jedhu biyya bolchisaadhaa jira ammoo silaa sahaabonni seenaan nutu baranne seenaa otoo qo'anne wanni inni nu barsiisu silaa mataa ofii dura warra amaanaa nu kenname warra amaanaa nu jala jiran warra bulchuudhaaf nutti kenname warra akkasii sana amaanaa isaanii kan rabbii fi nu gidduu jiru eeggannee kaane silaa immoo kan maatii kennatti as deebi'amaa ture jechuudha. Laakiin haalli amma keessa jirru haala sanarraatii dhibbaa dhibbatti garagalaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala haala hunda keenyaayyuu nuuf haa tolchu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala warra haqa namaa eeggatee amaanaa nutti kenname amaanaa biyyaa amaanaa ummataa amaanaa maatii amaanaa ijoollee hunda warra eeggatu rabbiin subhaanahu wa ta'ala nu haa taasisu amaanaa ollaa keenya amaanaa fira keenya warra eeggatu rabbiin nu haa taasisu siniin jechaadha. Wajazaakumullahu khairan.